Caffee waliigalaa caffee madda walaabuuti. Kan Oromoon seera itti tumataa ture. Hirmaattonni caffee sirna gadaa warri caffee kanarratti seera waliigalaa waliin tumatan ammoo seera gooroo yookaan seera naannawa isaaniitti ittiin wal bulchan odaalee naannawa isaaniitti tumatu. Odaalee naannawa isaanii kana maqaa isaanii wajjin gosa kamtuu odaa kam jala seera tumataa akka ture akkasitti naa deebifta jechuudha. Dursitee ammootu abbaa kan kee yoo xiqqaate haga abbaa torbaa lakkooftee achii ol yoo dandeettee haga Oromootti galchitutti illee lakkooftee mirga kan keetii gosatee balbalatee nuu himteeti gaafii kana deebisuu yaaddaa jira. Sanniin keessaa atiin intala Oromoo ofiin jechuu yoo xiqqaate gosatan teetti galchuu qabda lakkooftee abbaa kee irraa kaaftee gosatan teetitti galchuu qabda. Jawaar itti fuf. Galatooma dhiifama yaa sanirraan badee biyyaan jira isiniin jedhedha. Yeroo mannoo mijatuun jooyin godha silaa sagantaa kana yeroo hundaa itti dhiyaachuu qabnaa. Odoo isiniin galateeffanne darbuun barbaadu sagantaa akkana qabatanii dhufuuf waan namni irraa waa baratu waan saban diine waan saba ijaaruu waan saba wal barsiisuu waan tokko nu taasisu yeroo murteessaa kanatti qabatanii dhufu keessaniif galatooma isiniin jechuun barbaada akkuma gaafa jalqaba. Wal baruu haala kaa'u xiqqoo. Wal baruu lakkaayi ayyee nurraa baddee nutti deebite mee lakkaayi itti daganne jecha. Yaa ani gosatti wacaale shanan sikkoo keessaa wacaale ani Jawaar Saafanoo jedhama maqaan koo isuma sirriiti inni kuni Jawaar Saafanoo Jaarraa Gunjoo Bultum Darba Roobaa Tulluu tulluun ka aalleeti aalle ka harbeeti harbeen ka bulaadii bulaa ka tamaami tamaam ka illaasi illaas ka abbaasi abbaas ka jawaar jawaar ka gumur ka waadoo waadoo ka booruu ka wacaale ka sikkoo sikkoo ka arsii arsiin ka dhumuugaan ka bareentoo bareentoo kan oromooti orom ka xabbooti xabbo ka waaqooti waaqo ka daadhiiti dhingaanatti fakkaate. Abba fayyaa harka warra jirtan kun nama leenca akkanaa kana kunuun akkanaa kana barbaadna laata akkanaa kana an Oromoo fi jechuun qofti gahaa miti laata namni kun keessaa fuudhee Oromoo kan fuudhin jedhu kana bira dabreeti Oromoon ka eenyu akka ta'e isinitti himee jira akkana yoo xiqqaatte uf bartanii wal haa barruun wal haa barruu ufa barru akkana mee foloonaa godhanii nama kana namoonni as jirtan namni 40 kun amma tana foloonaa ergaa amma tana. Yaa galatooma amma gaafii keessanitti argu fakkaatanii natti himtee jirtaa asin durallee qorataa seenaa kataates na himtee jirtaa anis ni yaadadhaa hin baddee garuu guyyaa jalqabaa seentee achumaan na jalaa dhabamte. Yaa xiqqoo biyya jiraa biizii ta'a malee hin jaalladha sagantaan keessan akka malee namatti tolaa dhugaa dubbachuudhaaf wareegama guddaa itti kaffalamuu qaba gatiin guddaan itti ba'uu qaba har'a sila amma nama 4,000 jiraachuu qaba beektaa warra giif sila odoo dhugaa of quba qabaanne xiqqoo nama dhukkuba beektanii waan ta'aa jiru bakka akkanaa tanatti immoo bakka nama ho'isifte hooqatanii deemu galatooma hin guddatamanillee warri fooloo deebiseettan sinii deebisa gaafii amma gaafattan yaaleen kallattiin nama biraatiif cagaalaattu odaan nabee wirtuu sirna gadaa fi siyaasa yookaan caffee marii akkuma isin jettan Oromoo Tuulamaati odaan bisil wirtuu sirna gadaa fi siyaasa yookaan caffee bakka mana walda maal jedhamuun bakka itti mari'atan kan Oromoo Maccaati odaan bisil jechuu kooti kan biraa odaan bulluq wirtuu sirna gadaa fi siyaasa Oromoo Wallaggaati. Odaa bultum wirtuu sirna gadaa fi siyaasa Oromoo Bahaati. Odaan roobaa addatti wirtuu sirna qajeela maqaadha kallattiin nu himuu tanan feenu beektaa qajeela maqaadha. Odaa bultum jedhee bar. Odaan bultum Oromoo Bahaa jette Bahaan Oromoo Harargee yookaan afran ilmaan afran qalloo jechuun dandeenya. Odaan roobaa addatti wirtuu sirna gadaa fi siyaasa Oromoo maraa jedhamee beekama haa ta'uti addatti wirtuu sirna gadaa fi siyaasa Oromoo Arsiiti yoo dogoggoruu baay'ee kanumaan jedhama. Itti fufi warri siyaafan jiru ammallee. Yaa eeyyan odaaleen 5 jedhaman san ka bu'uuraa kanneen booddee odaawwan dabalaman jiru dhugaadha odaawwan kunniin
Odaa Hullee wirtuu sirna gadaa fi siyaasa Oromoo Jimmaati. Kan biraa Odaa Girjaa jedhama wirtuu sirna gadaa fi siyaasa Oromoo Gujiiti. Kanneen daataan ani qabu. Atama beektaa? Waan hambifne beeki. Akkamitti hangafa dagattedha? Yaa Odaa bultum jedheera bar. Jennamoo? Hangafa Oromoo, hangafa Odaa osoo hin taane, hangafa Odaa illee yoo taate Odaa Roobaati. Hangafa Odaa Yaa illee Odaa Roobaati hangafni yaa jedheera Oromoo sallee. hangafa Oromoo hirmaattota caffee sirna gadaa akkamitti dagatte? Okay kan Booranaa yaa. Guddoo galatoomaa. Tana anatu si deebisaa gaafii takkattii tana qofa dhabde. Waan cufa isaa qajeelatti deebiste. Abdi fasaadaan fa dhaga'u jirtanii muuyeen faas jala jirtanii mee barreessaa dhageettanii. Maashaallah obboleessa kiyya hedduu galatoomii. Odaani Booranni iddoon isaan itti seera tumatan Odaa tulluu nama durii jedhama. Tulluu nama durii. Okay galatooma. Thank you. Akkasii kaawwan hunda isaatu deebiftee jirtaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota kee. Obboleessa kiyya kana Jawaar kanamee waan biraa amma badhaasa akka kennuuf hin qabu. Namoonni asirra jirta 40 kun ammallee foloonaa godhaani. Mee akkanatti hagam kennatu uf beeka. Hagam kennatu sanyii kenna kana laakkaya. Seenaa ofii beekuun uf beekuun waan laaftutti ilaalamu miti. Ani Oromoodha jechuun qoftis gahaa miti. Eessaan gosa ofiitti deebi'a ilmi tokko? Eessaan Oromootti deebi'a? Eessaan qomoo Oromootiin ol gaha? Gaafa asii lakkaawatte Oromoo galte. Oromummaan kun kee gaafatan jechuudha. Oromoo galteedha. Obboleessi keenya Jawaar akkasitti laakkaa'e kalee obboleeyyan teenya takka mucayyoon Aayishaa namoo takkas ijoolleen namni lama akkasitti na laakkaa'anii na gammachiisanii ijoollee afran qal'ootii ijoollee sunniin illee akkanatti lakkaa'an akka kee kanatti namoota akkana kana barbaada. Kun illee akkana ofaa beekuu barbaada. Wal haa barruu ni jenneef kanaaf namoonni as jala jirtan kun Jawaar Saafanoo foloonaa godhaanii Jawaar gaafii takkatti qofsanis maybe daguudhaan dhabe malee wallaalaan hin dhabne amana gaaratti dubbachuuf. Dhugaadhaan irraan fadheera. Hedduu galatoome hedduu si dinqisiifadhee akkasitti qajeelannaa. No baay'ee miti beektani baay'ee diqqaadha kun kana caalaa beekuu qabna of baruu qabna. Diinni karaan ittiin nu seenee addaan nu babaasu of wallaaluu keenyarraa kan ka'e waan ta'eef warri as jala jirtan please mana kana share godhaa taap godhaa hiriyoota keessan itti affeeraa. So bakka akkanaa kanatti walitti qabamuu qabna. Namni asitti arrafamu hin jiru. Oromoo hundatu kabajamaa itti wal bara. Maaliif akka gargar qoodamnee Booranaaf Baareentu jedhamne dhiigni addaan nu baasee mi lafeen keenya addaan bahee sanyiin keenya gargar ta'ee miti. Warra laga gannaaleetiin gara bahaa fi gara dhihaa jiru jedhanii gaafas akka bulchiinsaan mijatutti addaan qoodanii nu tokko bakka feene yoo jiraanne kutaan 11 Oromiyaa fi ardiilee kana gubbaarra jirru. Kana gochuuf tokkummaa keenya mirkaneessuuf of baruu qabna. Daa'imman keenyatti waa'ee keenya himachuu danda'uu qabna. Carraa bal'aatu jira. So kana caalaa carraa nama hin qabu namoonni biraalleen akka yaalaniif guddaa galatoome Oroo 360 Oroo 360 jechuun baay'ee addunyaa guutuu jechuudha digirii 360 addunyaa guutuurra kan jiru Oromoo ni ilaallata jechuudha manni kun moggaasni maqaa isaallee waan baay'ee namatti tolu. Galatoomii Jawaar keenya galatoomii deebisaa kan akka namu matatti qabatutti anis tartiiba hangafarraa gara maantaatti lakkaa'ee haala onnaatiin kusuma isaatiin deebisaa kana himuun kenna hordoftoota keenya qajeelatti akka hubatanitti deebifnaa fi gaafiin keenya akkana ture sagantaa keenya kan wal habarruudha guyyaa kaleessaa gaafiin gaafatame Oromoon caffee waliigalaa caffee madda walaabuutti seera tumata. Seerri Oromoo warri waliin tumatu sun hirmaattonni hojii seera tumatan sun naannawa isaaniitti yookaaniif seera gooroo iddoo qubsuma isaaniitti seera tumatan qabu. Seerota kana iddooleen isaaniitti tumatan akkuma beekamu Oromoon Odaa jalatti seera kan tumatu. Odaaleen isaan jalatti seera tumataa turan kunniin maal jedhamaa maqaan isaanii eenyu gosa tamtootaa kam jala seera tumataa kan jedhu deebisaa keenya obboleessi keenya Jawaar guututti nu deebisee jira. Jawaar
deebisaa kennaa kanuu deebisee Oromoon Booranaa Odaa Tulluu nama durii jedhamutti seera tumataa ture. Akkasuma Oromoon Tuulamni Odaa Nabeetti seera tumatuu ture. Akkasuma Macci Odaa Bishilitti seera tumatuu ture. Wallagga Odaa Bulchitti seera tumate. Jimma Odaa Hulleetti seera tumate. Iluu Abbaa Booraa Odaa Doojii seera tumataa ture. Odaa Doojii seera tumataa turan. Arsiin guutuun jechuudha. Arsiin akka Arsiititti Odaa Roobaatitti seera tumataa turan. Harargee yookaan Ilbiituu Bannaa Rawwaa Biranqalloo kanneen Harargee guutuutti fudhadhu Odaa Bultumitti seera tumataa turan. Gujiin Odaa Girjaatti seera tumataa turan. Hordoftoonni keenya hundi keessanuu waan kanas irra deebitanii qabachuudhaaf jecha yoo barbaadan soorsiin isaa kitaaba Icciitii Gadaa Muhammad Kadir Amiiriin barraa'e barbaadattaniiti dubbisuu dandeettu akka ragaatti kan isiniif dhiyeessu jechuudha. Kana yoo barbaadan maanguddootas yoo gaafattan maanguddoon lafa isiniif qabu jechuudha. Hordoftoonni keenya warri hagammaatti nu hordofaa turtan galatooma.